gaafuma kana wajji wal fakkaatu tokko si dhiyeesse jecha dhiifama afaan si qabe. Korri sabaamma 2017 kataa'e Eritiraatti jira. Sanbooda korri taa'amee kan juutu jira. Waan san gartee diiteelii isaan beekani. Barreeffamaan waan korri sun wayyeesse kora sabaati moo kora atattamaati moo jila qabsaa'otaati moo wanni ati hubatte maali inni lamadaa hoo barreeffamaan wanni korri sun irratti walii gale waan korri sun murteeffate murtee kora sanii waan harkiten jira ilaan gamma. Jaala kiyya waan sana nan gaafatiin maaliif nan gaafatiin siin jedhaa sun dirree jira. Biyya alaatti dhufee jaarmiyaa wajjin waan walitti hidhatee nutti himame hin jirus. Jaarmiyaan biyya alaa hogganni nama tokkos hin jedheera. Gorsaa waliigala jaarmiyaa caasaan fakkeenya sii kaasuudhaan irra naa darbinaan jette damee keetii yoo wal qunnamte damee jaarmiyaa dirree jiru yoo wal qunnamte wanta jiru beekta. Hogganni dirreedhaan nutti dhufu qajeelaa duwwaadha. Qajeelaa isuma nama asiitiin achitti ajajamu. Kan qajeelaa ajaju isa kana. Maaliifi waan achitti isaan murteessan murtee inni kun murteessee qajeelatti kennetu murtee hojiirra oola. Waan qajeelaan murteessee hojiirra oolu hin jiru. Qajeelatti gaafatama diinagdeeti isa nutti dhufu. Inni immoo waan akkasii nutti fideen dhufu. Inni kunis immoo waan achitti murtaa'e waan beeknu hin qabu. Barruu 2017tiin bulla. Korri sabaa taa'ame yoo jiraate 2017 ammaa bullaree. Erga korri sabaa 2021 taa'ame waan murteesse kora 2021tiin maaf hin bullin nuti. Inni sun dirreedhaaf ta'uu danda'a. Waan an beeku waan hin qabneef. Keessatti sin hirmaanne waan inni jedhu sin dhageenyeen. Abaa oboo ka jedhu yoo gaaf sana murteessan ta'e abaa oboon yoo jalqabe. Yoo achirratti walii galan waraanni dirree jirus walii galuu danda'a. Sana dirree dhabanni isaanii sana keessan seenu. Wanta biyya alaa kanatti wanti korri sabaa kuma dirreetti taa'ame suni wanta sitti nutti dhufee tottiin beeknu hin jiru kora 2017tiin bulutti jira. Jedhama heerri seerri dhaaba kanaa jabaadha. Ittiin adabama, ittiin lubbuuyyuu namaayyuu baay'ee yoo badiin itti balleessite seera qaba waan ta'eef. Garuu heeraaf seerri filatee namarratti hojjeta yoo ta'e yookaan immoo kan si barreeffamuuf isa tokko barreeffamu gargar yoo ta'e matsaafni kun namoota tokko harkatti dubbifama isa kan biraa illee dagata yoo ta'e hin beeku. Nuti kan barsiisaa jiru heeraaf seerri kan akka jaarmiyaattis irratti hojjetamee 2017 fi sanaaf dura wal qabateetoo seerichis irraa anis akka ijaarsaaf siyaasatti namoonni yeroo barsiifaman 1000 100 torbaniin namoonni irraa barsiifamaa turan suni hojiirra hin jiru. Heerris nama tokko, seerris nama tokko, namni isatti dubbate nama samiitti ol fincaa'e. Cubbuudha jechuudha. Cubbuudha. Nama samiitti ol fincaa'e biyya keenya nuuf galchii nama waaqa arrabsee jechuudha beeki nama samiitti ol fincaa'e jechuun cubbuudha. Kanaaf sanatu ta'e haga har'aatti damee dantaalaa biyya al dameen dantaalaa maaf taama jaarmiyaan guddaa xiqqeessituu jedheeti lola uumee jechuudha. Sababa kanaan jaalelemoo jaal guddataa jaallan biraa durumaayyuu dhiisanii biraa deemanii keessaa ba'amee jechuudha. Wanti dubbatame hojiirra oolamu hin jiru. Kanaan kan wal qabate wanta amma Facebook irra deddeemee deemaa jiru kuni namoota lama jaarmiyaa kana keessatti namoonni lama kan nama arrabsaa oolan jiru. Kan sinuu beektan. Kan yoo ati guyyaa hijaaraa oolte halkan diigaa bulan isa wajjin ta'anii. Nuti namoota kana deemnee walitti qabnee kadhannee maal jennee waraana kanaaf akka ijaaraman guyyaa iyyaa oollee ijaarree finna halkan manshiidhaan keessa ta'anii haadhanii namoota kana ari'abu. Mee jaarmiyaa kana keessaa yoo nama jaarmiyaa kana keessaa bahe
nama tokko nama lama miti beeki. Kun hundi nama kana himachuutti jira. Namuma kana himachuutti jira. Har'a jaarmiyaan kun sadarkaa waraana isaatti gargaaru ga'uu dadhabee rakkoo meeqa keessatti kufee ka jiru miseensi amma kanaa namni kumni miliyoonatti lakkaa'amu biyya alaa kana keessa taa'u dhibdeedhuma bara wanti kun gaggeeffamu wanti kanaaf kana fakkaatu gaggeeffamu inni kaan jiruuf jireenya isaa mana godhatee hangoo jaarmiyaa kanarratti ijaarratee ka taa'aa ture kanamuu beeku har'as immoo waanuma sana fakkaatutu deemee jaarmiyaa kanarratti rakkoo akka sanaa dhalee deemaa jira. Kanaaf akkana ani hubadhutti heerriif seerri jaarmiyaa kana dhaaba kana namoota filatee irratti hojjeta yoo ta'e hin beeku. Heeraaf seerri dhaaba kana karaa seera qabeessan namatti dhufee akkatti hin hojjetu waan hin argineef yeroo sirratti namni tokko hangoo qabaatee hojjetu waan ati taate tokko lama sadii jedhee siin kennine rakkoon kana jedhamee koree seeraaf to'annootti ati dhiyaattee ofirraa falmitee yookaan immoo murtii kee fudhattee yookaan immoo dhugaa kee argattee rakkoo imanni kee kana jedhamee dhagaarraatti natti dhiyaate hin jiru. Heeraaf seerri jiraan barruu irratti jira hojii irratti hin jiru. Kanuma siin jedha. Tole gaafii lamaan sii dhiyeessa. Gaafii lameen kun gaafii murteessaadha. Akka jaarmaya abaa'oo waboo biyya alaatti miseensonni harki guddaan gara keessan akka gore yookaan ammoo gartee akka waliin jirtan mallattooleen adda addaa ni mul'isa. Miidiyaa walabummaa kan eegalee yeroo gabaabduu booda dhiyeenya kana fundraising illee godhatanii turtan miidiyaa kanaaf. Waan sanarratti milkiyaan akkamtu argame karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin akkasuma karaa gumaacha gartee miidiyaa kanaatiin uummanni Oromoodhaa geggeesse yookaan ammoo uummata Oromoo walitti dhufe yookaan ammoo gaafa walitti dhuftan sanarratti milkii akkamtu argame karaa fakkeenyaaf gartee deeggarsa miidiyaa kanaatiinis akkasuma ammaas walumaa galatti miidiyaan kun eega dhaabbateef as jidduu uummata biratti bifa kamitti fudhatama qabaachaadhaa jira. Gaafiin tokko kan duraa kana gaafiin lamada osooni gaafii kanan deebifne yookaan ammoo gaafuma kana erga deebiste boodaan sanitti fufaa dura gaafii kanarratti yaada kennu kenni gaafii itti aanu boodaan itti aansa. Okay, galatoomi miidiyaa walabummaa Oromiyaa ka dhaabbate Noovemberiidha. Noovemberii kana keessadha kan dhaabne har'a baatii 3 waan akkasii ta'a. Sababni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhaabbatee fi gaafa nuti rakkoo Oromoo dubbannu sanaan dura hayyoota gaaddisa hayyootaatu karaa dirreetiin dhufee biyya alaa kana keessatti wal ga'ee mari'ate. Hayyoota Oromoo kanuma jaarmiyaa kana keessa jiran, kanuma miseensa dhaaba kanaa ta'an, kanuma har'allee garanaaf garasiin jaarmiyaadhuma tokkicha kana jidduutti jiran, kan walabummaa Oromiyaa faarsan, kan akeeka kaayyoo ganamaa qabatanii deeman dirreedhaan karaa jaal booree, jaal qajeelaa fi jaal daandiitiin gaaddisa hayyootaa kan jedhamu jaal marroodhaan mari'atamee, jireenyaan mari'atamee, anaan mari'atamee biyya alaa kanatti gaaddisni hayyootaa dhaabbate. Gaafa gaaddisni hayyootaa dhaabbatu marii bal'aa fi dhimma walabummaa Oromiyaa irratti kan haalaan nama honnachiisu kan akeeka kaayyoo walabummaa Oromiyaa fi
Oromoo yoo wala boome yoo bilisoome mirga hireesaa yoo murteeffate Oromoo maal akka argachuu danda'u karaa hayyoota Oromootiin barnoonni guddaan achirratti kennamaa ture. Tokko Jaalmoosisaa Nagaasaa nama jedhamuuni riisarchii gurguddaan hojjetamee mana sanarratti sila akkaataa yoo Oromoon wala boome walabummaan Oromiyaa mirkanaa'e yoo wala boome yoo bilisoome Oromoon rakkoon Oromoo bifa kamiiniyyuu akkaataa ittiin furamuu danda'u qabeenya keenya irratti abbaan barbaade akka nutti roorrisaa jiru isa kana haalaan barnoota gaarii hayyoota Oromoo kan akka Profeesar Muhammad Hassan kan akka Jaaltaa Abdii kan akka Profeesar Dr. Bayyaan Soobaan kan akka Profeesar Muhammad Taayiroo kan akka Jaal Karoorsaa kan akka Jaal Jamaal Lamaan Jamaal Miidhagaaf Jamaal Ganamoo kan akka Dr. Tsaggaayee Araarsaa kan akka namoota hedduudha kan akka Jaal Suraa kan namoota hedduu jaarmiyaa kana keessa jiran mana sana keessatti wal ga'ee marii walabummaa Oromiyaatii fi dirree irratti illee waan hojjetamuudhaaf danda'u damee afaanitti damee siyaasaatti damee diinagdeetti fayyaatti akkaataa hundarratti iyyuu kan silaa gorsitoota fakkaatan tokko damee dameedhaan karaa damee dantaa karaa damee ijaarsaaf siyaasaa dirreetiin jaal booreetii fi jaal daandii fi jaal qajeelaan kan keessa jiran anaan kan erge qajeelaadha karaa sanaan jalqabame. Gaafa hojiin kun jalqabamu ani gammachuu guddaatu natti dhagahame. Maaliif yuunivarsiitii wayii keessa waanan seenee natti fakkaate. Dhugaa rabbiin siin jedha. Barnoota akka kana mi'aawu akkaataa itti xiinxalan akkaataa hayyoonni kun itti yaadan hayyoonni kun akkatti isaan itti ibsan akkatti isaan Oromiyaa kana lafa kaan dhugaa rabbiin siin jedha. Akkuma achii ba'een koree hojii raawwachiistuu keessatti wanti kun dhaabbachuu qabaadha jireenya. Waan kana kan gochaa jiru ciccaa fi booreedha. Kana naannawaamee akkan keessatti hirmaannu na godhe immoo qajeelaa fi jireenya. Quba qabaadhu dubbiin achirraas eegalteerti. Mee aangoo jaal booree lammee kana maal akka ta'e nu himta maaliif hin jebeeta jireenyaan miseensa kumii sabaa turuu isaan hin beekaa sanirraa kanaaf immoo gorsaa dhaabaatirraa kanaaf booree lammiidhaan nama aangoo isaa olii qabu sadarkaa gartee qaama fakkeenyaaf filmaataatti illee akkasuma karaa birkiidhaatiinis akkuma reefuun tana jalaa qajeelaan ajajamaa ture sana jaal booreenis jalaa ajajamuu barbaade moo hujummaan inni irra kaa'ame sunu maqumaaf achi jira moo akkam dubbiin sun bakka san irratti waajii. Tariigaa ajajamee fi yoo ta'e hin beeku waan ajajamuufis natti hin fakkaatu. Yoo hakeekni isaa ajaje hin ajajama yoo hakeekni isaa ajajne yoo cubbuudhaan immoo namni ajajama natti hin fakkaatu sana hin beeku. Garuu wanti achirratti arge godheera ammas waan yaade. Ammas waan yaade godheera. Hayyoonni akka walitti dhufanii mari'anne hayyoota Oromoo bittinneessaa namni jiru nama kana. U'uu jedhee hiyye. U'uu jedhee hiyye mataa qabate. Hayyoonni Oromoo walitti dhufuun mataa isa dhukkubsee. Kanammoo yoo ta'e hayyoonni Oromoo har'a jiran hundi isaanii ragaadha. Hundi isaanii ragaadha. Hayyoonni Oromoo walitti dhufanii qabsoo Oromoo yoo deeggaran cubbuu maalii qaba? Jaarmiyaa haaraan duratti jaarratanii jedhe. Koottuu keessatti hirmaadhu kan anaan na waame anaan an dhufee na waame qajeelaa jireenyaaf daandii boore. Gaafa mariin sun ho'itu gaafa mariin sun akkaan nama keessa gasseenee namni jaalatu. Inaaffaa maaliit akka isaan dhukkubse naaf hin galle. Daandii isin ari'anii hambisan qajeelaan isin gale hayyoota tokko tokko si keessaa baha galaa jedhanii hin galan
gaafachuu dandeessu tokko isaanii bilbiltanii hayyoota kanas. Miidiyaa irraan tokko isaanii bilbiltanii gaafachuu dandeessu. Marii bal'aa dameetti walii qoodame aga afaan Oromootti aga litireecharii Oromootti gorsitoota namoota fakkaatan kan fuudhamee dhaqee dirreetti sagalee waraabame akka hayyuu duree dhaabichaa yookaan immoo ajajaa olaanaadhaaf dhaqutti hubannee namni itti qindaa'ee hojii sana hojjechuu ture. Koree godhanii kan isaan filanne Dr. Bayyaa Soobaan, Jaal Karoorsaa, Jamaal Ganamoo. Dhimma sana kan qindeessan kan isaan filatan Jaal Daandii, Jaal Booree, Aana. Barruun sun kunoon harka jira. Isinitti argisiisuu danda'a. Guyyaa gaaf sana kan nu filate hayyoota sana. Wanti sun immoo eenyuuf tajaajila jedhamee lafa kaa'ame dirree. Kan immoo dhufeetoo nu gaafa waan sana nurraa fuudhu jiru itti gaafatama ijaarsaaf siyaasaa Jaal Booree Lammii. Koree hojii raawwachiistuu jaarmiyaa ABO kan waraana bilisummaa Oromoo ka ajajaansa Jaalmarroo ta'e jaalti ta'e koree warra torban keessa nama tokko ka ta'e itti gaafatama ijaarsaaf siyaasa ka dhimmisa laallatu damee dantaa alaa ka dhimmisa laallatu nama kanatu namoota kana walitti qabe jechuudha. Gaafa namni kun namoota kana walitti qabu namni ni jaalate saganticha inni yamee in bittinneeffaman. Ammallee waan bittinnaan miti walgaanii warri jiran jiru warri keessaa doorsifamanii afanis jiru. Kan Oromoo gargar diigaa jiru kana ta'uusaa hayyoonni Oromoos beeku namnis beeka. Gaafa kananii itti gaafatamtoota godinaalee koree godinaalee walitti waame. Koree godinaalee walitti waame godina hundarraa quba qabaadhaa Jaal Booreen ala kanatti waan akkasii eegalee Jaalmarroon hin beeku jedhee jalqaba immoo Jaalmarroon beeka jedhee kan natti fide Jaal Qajeelaa Jaal Daandii fi Jaal Jireenyaadha immoo beeka quba qabaadha. Beeka jedhanii kan dhufe nu hundumatu murteessee jedhee kan fide Qajeelaa fi Daandiidha quba qabaadha. Gaafa Booreen natti immoo Jaalmarroon beekaa hin jedheen eeyyanii naan jedhe. Jaal Daandiin beekaa jenneen Jaal Qajeelaan beekaa Jaal Jireenyaan beekaa eeyyee jireenyaadhaan beeku jireenyaadhaan bilbilaan naa kaasuu dide itti naa himii naan jedhe. Bilbileen itti hime. Ani waan tokkos hin goone bilbilee itti himnaan ayyee tolee naan jedhe. Dhaqii keessatti argamiiti guddataadhaafis ergii guddataanis keessatti argamuu jedhee guddataadhaaf inni ergee jechuudha zuumii jireenyaa. Ofii isaatiin dhumne gaafa garuu inni ho'ee dhimma Oromootiif gadi muratee namni ka'ee hojjechuu jalqabu akka diigamu irratti labsanii namoonni achi dhaqxan jedhanii gaafa Jaal Karoorsaa fi Jamaal miidhagaatu wanta akkasii kana godhaa jira jedhee gaafa dubbatu jaalchichaan beeksifne ennaan anaan nan beeksifne garuu dhimmi isaan irratti hojjechaa dhimma Oromooti. Na beeksuudhaafis dirqama maal ta'a istaafadha isaa waan ta'aniif jechuudha na wajjin hojjetu. Wajjin hojjenna. Booddee immoo iddoo biraa dhaqamee waan biraatu garagarfamee odeeffamaa jechuudha nama jidduu deemanii walitti diruudhaaf. Kana hundumaa tokko lamaan kan akka Oromoo walitti hin dhumne godhame sanaa fi Jaal Booreen maalidha isaatinaan jetteef Jaal Booreen itti gaafatama ijaarsaa fi siyaasa damee dantaa alaa dirreedhaa qaban keessa hoggansi olaanaan isa siin jechuu barbaadeni isa kanatu walitti qabee namoota gaafa hojjechiisu warra kan biraa ari'anii Jaal Booreen amma ture booddee hinnis dhaabee hojii sun yanni jedhe jechuudha. Seerri jaarmiyaa bifa kanaan faffaca'ee namni gargar bibittinnaa'ee siin jechuu barbaade. Otale kara miidiyaadhaatiin sila hawwiin gara miidiyaatiin dhiifama waan Jaal Booree nama hedduu hawwachuu danda'amee gara biraatiin ammas fundraisingin yeroo gabaabaa kana keessatti kaa'amee karaa ummataatiin akka gabaasni an harkatti toora qarshii 10,000
doolaara 10,000 ol akka maallaqni gumaaffameefis dhageen ture. Hangam takkatti waan kanarratti hanganatti akkatti milkaa'uu dandeessanii isa juusana naatuqi karaa gaafii lamadaatti dabarra. Okay, miidiyaa walabummaa Oromiyaa wanta silaayyoonni jalqaban sana dhimma walabummaa Oromiyaatiif kan ka'ame, kan karaatti hanqifame, ka gaafa miseensonni jaarmiyaa wal ga'anii rakkoo ofii dirreetti matan miidiyaa dhaabatiin gabbaa'amee ittiin arrabfamne. Miidiyaa walabummaa Oromiyaa kan dhaabbateef dhimma walabummaa Oromiyaatiif waan dandeenyu hayyoonni Oromoos ta'e ittiin balballoomsan dhimmi walabummaa Oromiyaa akka lafatti hin gatamneef ittiin dhimmi qabsoo Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waan ittiin gargaarru keessaa sagalee isaanii ittiin ta'an Oromiyaadhaaf sagalee ta'an ilmaan Oromoo biyya keessatti ajjeefamanii fi kallattii adda addaatiin diinni irratti roorrisaa jiru nafxanyaa haaromni kunis halkanii guyyaa qe'ee Oromoo gubaa jiru karaa dandeenyeen karaa dhugaa ta'een ilmaan Oromoo rakkoo kamiyyuu qabaatan akka walaba ta'etti karaa walaba ta'e miidiyaa walabummaa Oromiyaatti haa fayyadaman kan jedhuudhaaf kaane. Lammata immoo cunqursaa fi roorroon miidiyaa dhaan qabatanii namarratti roorrisan kamiyyuu dhugaa bakka itti bahu bakka haqni itti diriiru bakka itti yoon lakkii kana miti jedhamee abbaan dhugaa Oromootiif dubbatu irratti dhufeetu dubbachuu danda'u. Miidiyaa akkasii waan ta'eef hundeessine waan ittiin saba keenya barri bara miidiyaati, bara teekinooloojiiti, bara namni waan amma dubbate booddee yeroo otoo mana keessaa dubbatteen fixiin alatti ittiin dhaga'amudha. Bara akkasii waan ta'eef miidiyaan kanaaf nutis karaan miidiyaadhaan sagalee uummata keenyaaf taanu karaan ittiin amma dandeenyu uummata keenyaaf dubbannu miidiyaa kana karaan silaa awarenessii walabummaa Oromiyaa ittiin kakaafne uummata keenya ittiin kakaafne walabummaa Oromiyaatiif uummata keenya ittiin barsiifne hayyoonni karaa kanaan dhufanii ittiin barsiisanii kallattii adda addaatiin Oromoo walabummaa isaatiif gara fuula duraatti ittiin qophaa'u miidiyaa kana waan ta'eef gadi baane. Haa ta'u nama keessatti maalidhaa fi jaalatame ka jedhu tarii waanuma dhugaa inni dubbatuuf Oromootu jaalate. Namni miidiyaa kanaaf gumaache nama hunduyyuu gumaachine dhugaa dubbachuudhaaf sichi waanuma akka tasaatti yeroo gabaabduu keessatti torbee tokko keessatti akka sila barbaadamutti iyyuu irratti hin hojjetamne miseensotuma jaarmiyaa ABO nu waliin jirantu isayyuu godina lama duwwaa godina Ameerikaa duwwaatu gumaache namootuma waanuma xixiqqoo walitti qabame malee godinoonni biraa iddoon biraa namumti waa gumaache iyyuu hin jiru. Sichi gara fuula duraatti irratti hirmaatamee hojii guddaan akka hojjetamu godhama. Saatalaayitiitti ba'uun keenya citaa boba'ee uummata Oromootiif sagalee ta'u walabummaa Oromiyaatiif gola kamuu keessa gallee irratti hojjechuudhaaf miidiyaan kun sanaaf deema. Maaliif jaalatame meeqa takka gumaachifame atuu waa jetteertaa sanammoo abbaa diinagdeetu himaa ani bakka jaalabdii Osman gaafadhu amma gumaachifame dhugaatti waan akkasii gumaachifamuu isaa quban qaba sin jechuu barbaadeni. Miidiyaan kun ittiin hojii isaa hojjeta, ittiin sadarkaa barbaachisu irratti itti deemee sagalee uummata isaatiif ni ta'a ka jedhuudhaan abdii qaba. Fayyaa ta'e kanaaf dhaabbates kaayyoon isaa kana sin jechuu barbaade. Gaafa osoon gara gaafii kiyya lamadaatiin hin ceene yookaan gama gaafii kiyya qotumuraatti hin ceene miidiyaan barbaachisummaa qaba. Barbaachisummaan miidiyaadhaa eenyu waliin gaafachiisu. Baatii meeqannatti fakkaata gaafa amma miidiyaa irratti biyyoolessaa kana waa dalagaa jedhanii waan wayii tokko miidiyaan kun akkaataa itti gartee amma fakkeenyaa fi gara uummata dhageetii uummata harkachuu qabu irratti proposal wayii waan adda addaa akka dalagaa turre atis quba qabdi jeetii yaade. Haa ta'u amma waan waa isinirraa osoo hin ta'in sagalee tokko kan dhiyeenya kana bahe tokkotu jira. Dubbii miidiyaa walabummaa kanarratti rakkoon walabummaa jedhanii rakkoo uumaa jiranii. Miidiyaan isa competition.
I don't think gartemmo walabummaan Oromoo miidiyaa walabummaadhaa arratti biyyoolessaatii wajjin miti kan compete godhaa jiru sagalee uummata Oromoodhaati. Garummoo waanuma kanaa dura kadhannee dadhabne waan hedduus kofalchiisuu fi nama qaanfachiisu tokko akkaataa miidiyaan kun itti dalaguudhaa malee hunda tartiiba isaa lafa keenyee fi propoozala dhiyeessineef akka itti dalagamuu fi namoota waan san dalaguus lafa keenyee fi booda gartee miidiyaa kana lakki abalu fudhatee baduu ni barbaada kan jiru tokko fidanii turanii haa ta'u amma dheengadda dhufanii wahuma sana ragaa irratti bahanii miidiyaa jireenyaa fi nama dubartii wayii tokko waliin haasa'u ture I think sagalee san dhageessee jirte jeetii yaada. Abalu sari'uu qabnaa miidiyaan kun rakkoo irra jira nama gartee maallaqa kafalluu fi dalaysiisuu barbaanna even maali daandii illee keessaa ari'uu qabnaa kan jiru tokko jira. Waan amma harkan kana gaafa sarkuu maaltu dhorka laata? Isa kana xiqqisha waa tuttuqeeti gara gartee gaafii keenya xumuraatti deemna. Galatoomi waan kana akka anaan natti fakkaatutti dhugaa dubbachuudhaa fi naamusaatu cabe tokko iddoo itti sila amma warra akkasii faatu nama qeeqa seeraa warra hoggana akkasiitu amma gabbee abaluu akkasii jedhee dubbata. Waan qaanfachiisu waan qaanfi waan hoggana akkasiitu hoggana akkasii qabna jedhee jaarmiyaan kun dubbata. Erga tuuteefuu iccitii kanamma akka iccitiitti wanni kun marsaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa afuraffaa jedhee deemaa jira. Warra gartee amma fakkeenyaa fi Dr. Fuad wajjin jiru yookaan amma jaarmaya ababoo biyyaalaa kanaatu waan kana godhaa jira jedhan. Amma wanni kun amma fakkeenyaa fi waan gartee the most recent faadha. Isaanuma wal jala waraabee baasaa jira moo waan kana keessaa wanni isin harka qabdanii jira? Jaala kiyya bilbila namaan xalabne nuti ani dhugaa dubbachuudhaaf fi miidiyaa kanarratti arga. Hojii isin dhabne nuti waan akkasii hojjechuudhaaf. Waan gabbu'aa akkasii waan rakasa akkanaa jala deemnee yeroo waan akkasii hojjennu bu'aa tokko waan irraa argannu hin qabnu. Kuni saalfidha nu saalfachiisa. Bakka isaanii qaanofna. Nuti miidhaan jaarmiyaa keenya irratti maqaan jaarmiyaa kanaa gaafa dhaamu walumaan nama dhaama. Waraanuma dirree jiru kanatu dhaama. Namni kan tuffatu waraana dirree jiru kanadha gaafa waan akkasii dhaga'u. Hoggana kana tuffata namni. Jaarmiyaa guddaa kana tuffata namni. Wanta xixiqqaa akkasii kana nuti waan akkasii eessa waraabna silaa kanaa sa'u nama lama. Nama jala sagalee namaa dhaga'amu nama lama taasaa jira. Nama walii gale lama. Namuma santu wal baasaa jira ta'e rabbaa beeku. Nuuf waan ajaa'ibaa nuti ta'e waan kana gaafa dhaga'u maayidha wanti kun dhugaa nama soba nama kana nan beeka akka kanatti hin beeku garuu akka kanatti waa haasaatti hin beeku ani namuma amma achirraa haasa'u sana akka kanatti waa haasaatti hin beeku wajjin hojjechuutti hin ture. Garuu bakka itti waa haasa'u qabaachuu danda'a jechuudha. Tokko waan baay'ee cigaasisa waan saalfachiisa waan waraana keenya waan jaarmiyaa keenya xiqqeessaati waan takka sanaa kan seeraan nama gaafachiifne seerri otoo jiraate otoo dhuguma seerri jiraate seerri jaarmiyaa kanaa otoo dhuguma jiraate nama akkasiitu ija guutee as ba'ee nama fuulduratti haasa'u hin qaanfatu. Akka barbaade immoo namaan jedha hin qaanfatu. Namni akka sana gabbee waan barbaade namaan jedhee akka barbaade waa'ee daandii Helemoo Sinariinaa dirree keessatti waraana dirree keessatti lubbuusaa kaffalaa jiru. Dirree keessatti maayikii qabatee dirree keessatti qawwee qabatee dirree keessatti jiruuf jireenya isaa dhabee dirree qabsoo keessatti kaffalaa jiru. Maali kan isheen aarsaa kaffalchiistu? Ariisuu akkamittiin dandeessi isheen?
akkamitti ariisuu dandeessi? Hangoo maalitiin? Baay'ee waan saalfachiisaa waan dhugaa dubbachuudhaaf nama qaanessu. Kana warrumti baasu yoo ta'u waan akkasii gabbaasuu baate warri waan akkasii baasu dhugaa dubbachuudhaaf otoo waan akkasii dhiisanii baay'ee gaariidha. Jaarmiyaa keenyaaf maqaa jaarmiyaa keenyaatiif baay'ee saalfidha waan ta'eef jechuu barbaadani. Kanuma siin jedha kanarra. Tole gaaffii maayyiidhaati. Akka jaarmiyaa ABO biyya alaatti durataas qabdu caasaalee hundinuu akkuma jaarmiyaatti fully function ta'ee jira. Gaaffiin jajjabduun ammaas jirtu. Akka jaarmiyaa yookaan immoo miseensota kutannoo mararfannoo qabu namoota kaleessa dhaaba kana keessatti heeraaf seera dhaaba kanaa beekan mirgaa miseensaa fi dirqama miseensaa heeraa fi seera naamusa dambii adabaa warreen hubannaa dhaabni kun irratti investi godhee barsiise maajooritiin nama kana keessa jiru odeeffannoo nan qabu san. Akka jaarmiyaatti rakkoo biyya alaa kana keessa jirus ta'ee irra guddatti immoo balaan gartee ammaan tana biyya keessatti deemaadhaa jiru. Yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti balaan kana caalaa akka dhufee waraana kana keessatti hin dhooneef akka jaarmiyaa biyya alaattis akka dhuunfaa mataa keessatti wanti isin godhaa jirtan maaltu jira? Furmaanni isaa hoo yookaan immoo itti baha wanni ammarra jirru kun tarii boodarra maal ta'uu danda'a jettan akka nama tokkootti. Jaala kiyya galatoomii ammas yoo seerri jiraate seerichi yoo inni barruu irratti barsiifnu sun jiraate inni barruu irratti barsiifnu sun jiraate inni barreeffamee miseensi meeqa lubbuun meeqa jalatti wareegamee aarsaan meeqa itti kaffalamee maqaa seera sanaaf akeekaaf kaayyoo sanaa qabatu yoo jiraate dhugaan miseensota kanaa deebi'uu ka jedhudha. Nuti jaarmiyaa guddaa kanatuu beektu ka qondaalonni meeqa hogganoonni meeqa keessa jiran ka gurmuuleen meeqa gamtaaleen meeqa citee keessa jiru ka nam tokkee miseensa aaraa uumame argame ijaarame miti kanumti dur jiran guutummaan isaanii kanamuu beeku hedduun isaanii jaarmiyaa kana keessa jiru. Tokko seera dabee seerri kun sooruu. Nuti waraana bilisummaa Oromoo jaallannaa waraana keenya gargaaruu barbaanna waraanni keenya kiisa nama tokkootiin deemuu hin qabu. Kiisa nama tokkoo gaafan jedhu abbaan barbaade irratti murteessu abbaan barbaade akka isaaf barbaachisetti deemuu hin qabdu. Rakkoon keenya nuuf haa furamu dirreetti siyyatan. Rakkoon as jiru dirrees jira. Tokko karaa hololaatiinis karaa adda addaatiinis yeroo baay'ee maqaa hogganoota dirree jiranidha kan naamu. Magaalaa keessa ciisee hoggana dirree qeequu hin danda'ani. Garuu dhugaa irratti immoo yoo dhugaan karaa irraa dabde qeequu hin danda'a naafsaa sirreessan haqa irratti haqa qabdu haqa hin qabdan kan jedhu. Qondaala 90tu barreeffatee iyyatee jira. Maqaa isaanii rakkoolee jirtu tokko lama sadii dhanii qabxiilee lafa kaanii iyyatan. Nu akka isaanii ayyaana laallattuu miti. Gantuus miti. Ganuus akeeka gantuus akeeka galuus hin qabnu. Kaayyoo qabna. Nama tokko lamaan jeedala gogaa hoolaa uffatee mooraa qabsoo keessa dhaabbatu haga dandeenyu qabsoofnee sirreessina malee warra nama sodaatee diinatti galu miti nuti. Nama laalee hin baane qabsootti ani fakkeenyaaf qabsoo akeekaaf kaayyoo isaattiin amanee itti seene amma ammaa ittiin jira. Warri ana fakkaatanis warra umurii isaanii itti gubanii
jiruuf jireenya isaaniitti dhabanii itti hiraaranii dirree qabsoo hin hamne iddoo adda addaa hin hamne itti dadhaban kaan immoo jiruuf jireenya isaaniitti dadhabantu jiru. Qaamni isaaniitti naaffate. Kaharraa kaan miilaan deemuu hin dandeenye, kaan harkaan hojjetatee buluu hin dandeenye, kaan dhaabbatee deemuu kan hin dandeenye hedduutu as keessa jira. Kashalabbee fi kara deemtuun hundi dhuftee gantoota namaan jechuu hin dandeessu. Jaarmiyaa kana ijaaruu keessatti halkanii guyyaa bu'aa bahii meeqa keessa baanee waraana kanaaf bu'aa naa buutu jennee fiigaa jirra malee kiisa duuriyyee tokko guunnee duuriyyeen tokko gabbee akka barbaadetti nuunaa jedhuudhaaf miti. Sanas bira darbinee yoo sirrachuu danda'e amma sirrachuu danda'utti ni deemna. Yoo sanan taanis nuti qabsoo bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo dirree qabsoo jiru yookaan mana nama tokkootiin beennu mucaa nama tokkoo miti mucaa Oromooti. Isaanis kan hogganu heeraaf seera kaayyoodha naamusa sirna kan isaan hogganu sirna jaarmiyaa sana heeraaf seera dhaabichaatu waraana bilisummaa Oromoo irra dirree jiru sana hoggana. Nuunis isaan nu hoggana. Seera sana nuuf deebuu gaafachuu jirra. Yoo seerri dabee akka barbaade abbaan tokko sirratti hin bookkisa jedhe lakki cubbuudha. Hin hojjetu sun. Kanaaf nuti kan gochuu jirru har'allee borullee hiyyata hiyyanne seera miti nuunaa jedhan. Nuti akka jaarmiyaa tokkotti gumaachas ni qabna. Miseensonni buusii ni buufatu. Yeroo barbaannetti jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromootiif gumaachas ni buufna ni keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo barbaade hoggansa walootiin dhufee fudhachuu danda'a. Hoggansi waloo diinagdee isa barbaachisa yoo ta'e diinagdeen bu'e ifatti buufne ifatti hojjechuu jirra. Dr. Fuad faa nuun miseensotatu nu filate nu muunne yookaan nam tokkoo fi irratti ba'e miti. Hunda isaanii tokko tokkoon nutu filate miseensa filate filannoodha. Itti yaadeen miseensi filatee kaawwate. Maaliif nutu isaan tachi nu kaate nutu in hojjannaaf jechuudha waan dandeenyu hojjanna. Hojii kana immoo kan milkeessuu danda'u gumaachas ni goona hojii kamuu ni hojjenna amma barbaanne waan barbaachisaa ta'e sagalee waraana keenya ni taana. Diinagdee yoo barbaadan dhufanii haa fudhatan ijaaramnee jirra. In bittinnoofnu namni nu bittinneessuu hin danda'u. Kun abjuudha. Kana booda hin bittinnoofnu. Nama bittinsanii hayyoota ni bittinsan. Iyyanne nuun nu bittinsuu dhufan hin ta'u. Hayyootas deebinee ijaarranne. Jaarmiyaas ijaarranne. Kaayyoo keenya isuma kaleessarra jirra. Kaayyoo abaa'uu wooboo. Waraana bilisummaa Oromoo. Sanumadha kan nuti deeggaru. Iddoo kamis hin deemnu nuti. Isheen waan meeqa maqaa namaa yakkitu ofiif rakkoo sana keessa jirti waan ta'eef. Namni waan ofii qabuun siin jedha. Nuti ijaaramoodha. Diinagdee dhaabaaf ni buufna. Gumaacha baatii baatiidhaan ni kennina. Gumaacha ni kennina. Baatii baatiidhaanis gumaacha keenya lafa ni kaa'anna. Gaafa barbaachisaa ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haqaan abbaa diinagdee gaafate sirnaan gaafate hoggansi waloo yoo nu gaafate ni kenninaaf. Isaaniidhaaf kan walitti qabu jiru. Kanaaf nuti bittinnoofnee hin bannu kaayyoo qabna. Nama tokkoonis immoo humnaan jalatti hin bullu. Dhugaadhaan deemna. Ka jedhuudhaan ijaaramnee jirra. Hojii immoo kabiraa kanaa olii waan biraas hin jechuu hin danda'u. Inni kabiraa gaafa hoggansi waloo dhufee nu dubbise waan itti jirru isaanuu ni arguuf hin jechuu barbaadani. Gaafii dhuunfaadhaatiin ni xumurra jaaljecha. Haalammaa argame kana. Waliigalatti immoo akka nama tokkootti yookaan muka jechaatti.
wanni kuni rakkoolee fakkeenyaaf argamu kuni rakkoo biyya alaa kana qofa keessa osoo hin ta'in rakkoo biyya keessaas dabalateeti. Akka jechaatti maaltu si yaachisa waan kana keessatti? Wanti tokko kan akka yaaddoodhaatti qalbii si cinqu maali? Ani dhugaa dubbachuudhaaf wantoonni amma deemaa jiran, wantoonni duris deemaa turan, har'as, kaleessas, borullee kan na yaachisu, wanta kaleessa tureef amma jiru kan boru kan na yaachisu, hoggansi dhaaba keenya iyyuu miseensa isaa tuffachuudha. Marii iftoomina qabu fi hoggansa waloo dhabuudha. Nam tokko gaafa aniin kun atiin kun gaafa uummanni tokko miseensi tokko iddoo tokkotti filate hojjettu waliin mari'attee kabajaa dhabdee fi waliin mari'attee wanta jiru hoggansa waloo dhabu marii dhabu fakkeenyaaf wantoota amma gidduu kana ta'aa jiran warra kaleessa waraana bilisummaa Oromoo maqaatti moggaasaa ture warra mooraa qabsoo Oromoo maankadhaan haadhaa jiru har'as gaafan kana jedhu akkattiin dubbadhullee na dhibasii nan dubbadha garuu har'a faannoo TPLF faannoo jechuun warra morma nukute kaleessuma isa dheengaddaa isa durii haa dhiifnu isa harmaa fi harkaa sana irraanfanne hin goonee jedhan seenessa sobaatiin hin jedhan warra kaleessa morma nukute kalee ganama har'a waraana bilisummaa Oromoo har'a jiru kana warra waraana bilisummaa Oromoo har'a jiru kana morma kute jaalkaarruu waraana bilisummaa Oromooti warra 1991 adda bilisummaa Oromoo chaartera keessaa ri'ee bosonatti galchee nadhii gammadaa faa bakka buutee dhabamsiisee jaalburisoo boruu faa jaallan jaalmilkeessaa gadaa faa jaallan meeqa fixe warra TPLF wajjin waliigalee qe'ee Oromoo keessatti cidhiidhaan uummata gubee fixe warra Shaabiyaa Habiyyis isaan guddisee nutti as baase Habiyyis immoo kan harka rukutee marii maleedha beeki waan na yaachisu Oromoon marii dhabuun na yaachisaa kanan siin jedhedha dhuufuun mariin dhuufanii na jooftuudha Oromoo hayyuun Oromoo beeku hin jiru jaalaki nama tokko murteessa baruma dhufaa darbaadhaan eengadda gaafa 2018 nama tokko murteesse mariin keessa hin jiru isumaaf harka reeba namni keenyas deeme har'as nama tokko murteessa namni keessa hin jiru 1991 nama tokko murteessee jedhamaa ture namni keessa hin jiru gaafa silaa namni mari'atu afaan baasee waliin gaafatu namni keenyas gaafa darbeeyya abalutu akkas nu godhe kan na yaachisu anaan kan na yaachisu marii dhabu Oromoon har'a waliin mari'atee rakkoo isaa furachuu dhabu hoggansa waloo gattaa'ee wajjin mari'atu dhabu kabajaa walii kennuu dhabu dhugaa deebisuu dhabu kaleessa haga har'aatti inni kun boru fuudhee qilee biraa nu galcha Oromoon gattaa'ee mari'achuu qaba akka Oromootti gaaddisa tokko jalatti Oromoon gattaa'ee mari'achuudha qaba hogganni qabsoo bilisummaa Oromoo gattaa'ee mari'achuudha qaba
ilmi Oromoo gattaa'ee mari'achuudha qaba. Yoo waliin hin mari'anne baduu keenyaaf deemna. Mariin qabaanne yoo ta'e tokko hin taane yoo taane waan ofumaa bal'attu kana dhiisanii gadi taa'ee Oromoo waliin mari'achuudha qaba. Dhugaa galchuudha qaba. Aadaaf safuutti deebi'uudha qaba. Haraamuu hundarraa of qooduu of dhoowwuu qaba Oromoo. Yaada araamummaa nama araamuu of keessaa duguuguu qaba Oromoo. Duguuguu qaba gaafan siin jedhu araamuun si araamsisti. Yaanni haraamuunis bada namni haraamuunis bada Oromoo keessatti. Yaanni haraamuunis bada namni haraamuunis bada. Labata si balleessa. Yaanni haraamuun sammuu namaa balleessa. Namni haraamuun labata si balleessa. Oromoon kana laallachuudha qaba. Mari'achuudha qaba. Mari'achuudha qaba. Oromoon gattaa'ee mari'achuudha qaba. Gaaddisa tokko jalatti mari'achuudha qaba. Hogganni qabsoo gattaa'ee mari'achuudha qaba. Furmaanni kana malee hin jiru. Faffacaanee deemneet saba kana rakkoo irraan geessifne. Maal kaleessa namoonni meeqa Abiyyi hoggana keenyaadhaanii har'a girrisanii gabbaanii hiyyaan jiran yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoo dirree jiraachuu baate qe'ee Oromoo irratti duuni har'a godhamaa jiru kun badii namoota kanaati. Dhiigni har'a gannamaa jiru kun badii namoota kanaati. Har'a dhiiga salphaa mitiin kan gannamaa jiru. Galaana yaa'aa jiran barqeen Oromoo. Manni Oromoo gubate. Midhaan Oromoo uummanni Oromoo qotatee jiruuf jireenya isaatiin jiraachifachuudhaaf daa'ima isaatiin guddisuudhaaf gubate. Har'a kan waadamaa jiru ilmaan Oromoo dhiigni isaa gannamaa jirtu. Kuni nama yaachisuudha qaba. Borus kanaa oltu deema. Oromoon barumaan ni goyyoomne jedha. Barumaan ni dogoggorre jenna. Baruma dhufaa darbaa ani keessaan qabu jenna. Ani keessaan qabu. Har'a gaafa argitu dhaabbadhu fuuldura rakkoo jiru argite. Rakkoo jiru karaa argiteen fuuldura dhaabbadhu hin baqatiin mooraa qabsoo Oromoorra. Oromoon bakka jirutti har'a fuuldura dhaabbatee dhimma isaatiif dubbatachuudha qaba. Eenyutu isa bakka buufatee isaarra achi jiru? Uummata Oromoo fileechi kaa'e. Qabsoo Oromoo karaa dandeesseen qabsaa'e. Qabsoon Oromoo anas ni laallata. Jaalmarroos ni laallata isa dirree jiru. Jaallan dirree jiranis ta'e ilma Oromoo iddoo kam jiru laallata. Isa biyya alaas isa biyya keessaas waan danda'uun qabsoo isaa bira dhaabbachuu mari'achuu hin mari'anne taanaan amma dandeesse fuuldura dhaabbattee uummata Oromoo irratti kaastee karaatti qajeelchuudha. Qabsoo Oromoo karaatti qajeeluu qaba qabsoon Oromoo. Nama tokkoonis hin hoogganamu qabsoon Oromoo. Hoggaan kana siin jedhu marii barbaachisa. Hoggansa waloo barbaachisa. Collective leadership feesisa. Hoggansa waloo feesisa. Hayyuun Oromoo gaaddisa tokkotti dhufee mari'achuudha qaba. Oromoon qe'ee jiru irratti bakka jiru irratti mari'achuudha qaba. Yoo kun hin taane na sodaachisa. Yoo kun hin taane na sodaachisa. Sodaan koo isa kana. Yaada haraamu nama haraamu of keessaa baasuu qaba Oromoo. Fayyaa ta'e. Tole ulfaadhu hordoftoonni keenya sagantaa kanarraa waa hedduu hubattanii kanarraa asirratti goolabnaa ammoo kan dhufu kan kanarra wayyaatii fi sagantaa bareedaadhaan walitti deebinaa kuni qophii kaayyoo kan karaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin isiniif dhiyaachaa ture warri obsaan nu hordoftan hundi keessanuu galatooma gara fuulduraa hanga walitti deebinutti yeroo gaarii. Guddoo ulfaadhu.